السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولتني بلتني كم جبت نمو أكم التجارات تجرينيا. كنا ساكن يرون داتي. ما نبي جناني أكت تجارات تجرينيا ماله. أكت تجارات تجارات شو كابو جدينا ميلا فكات تجارات شو ربو ما نوان تيفي أكم التجارات تجرينيا. هاجانا باكي سايا إنه لاكي جرو نمان دعو جتيرون. أزاني نمي تاكسي ماكينة تكو جنين تاي. Hajani satu kok kesai yu satu kote dagamu kesai aja ramu nama wantef du cate adema erkan kenya ka baba ni wahi walin jennuga ila yiro amma kana kesa yiro amma juru kana kesa bakuma jirruti zulhijja uduhiyya dufajir yiro amma kana kesa dufajiru kana guyalu makodan akana tuafe وياكل لنا في كنا بك إيش يجرا مارو يجرا دو نمني كاريني كونو جرا ما فانو رموكي ساتي كونو جرا مماك سا سلان سا غارو هي كان ساي روي كامي كتابة فيابا كونو جتوني إني أتي فقول أجرا جتة واتو كنانغو نمني كوني جتة جتو سبيرة جرا ركو كده iya ke iya gammachu ke gammada gadda ke gadda kuno jechun ati fagona raseta bil sibirata asibira jira fagos miti akata kottimo kuno jechun nama ciise hunda irrimnin qabu ciise mari irrimnin qabu biratina naman hamatini yokani namatini nama ciise hunda irrimnin qabu ciise sira gefata jechun kuno jechun morin kirabbi Furda dah jete biratina ma walin kabini furdini humna miti jechuudha. Qalla dah jete inshakini qallini caba miti jechuudha. Qabata dah jete wana kanete birane gatini qabachuun kannatu miti jechuudha. Sigale kanana godha badu jete irratti natir katete mali nama akka batte gatantu ammoo sila nama hanqata jette Oromoon. Asa jabdu kuno jechuudha. Kuno jechun sibira jira keeti miti jechun kuno jechuni innati laltu bishani inobasu jechun yotu lu kuba sitita yo kali ramo fa kabatu man tada kabata okani mo bishan aslin sabade ta gababati akka in iddenuti eyinu fi iddenuti jirro kani adda ta umala kan jechun sif firake ana firako sif mati si anaf mati wan wala rafa gati wala tidesu yero guyya ko dan ko fitti tafe guyya ko dan kana akka tikaba janamni uduya yodendes inda ko kalta yodendes holata ko kalta gati biye kenya ti gatin ol kai gati biye kenya ti gatin ol kai jaramu transporti ratirara sababa transporti wonnon din qala sababa transporter tundai akki lafti basa jirusi transporter ejjediye wa qalessa wa gadi busa kanaf akki amma biye kenya itti jiru akka fedelle yo ta'e inni kanin qabu miti namni yo hodande uduyya waran qabne naannoo tokko qabne keessatti gammachiisutu bareeda hedduu bareeda waa nama keessatti dhiisas namni ati gaaf tokko rakkina sabiratti saayu gaarafaani ganaannoo keessatti bareechite kabajamte jaalatamtu qabdi wal beeyna keessatti arafaan naannoo Ilubbaabor arafaan naannoo Wallaggaa arafaan naannoo Jimmaatii fi arafaan Walloo Waldhab arafaan Walloo arafaan Harargee arafaan Baalee arafaan Arsii Waldhab waan ninqidha Waldhab naannoon keenyatti akka waanii liqii itti fuudhee biyyi daguuggatee waggaatti faa kaffala akka durbeenu itti faa baratu bicuusii wayyaadhaa fi jiran wayyaa'ee tiyya amma egereef waan waggaa dhufu ammatti yaaduu jalqabeeyyuu malee durfaa liqii fuudhee waggaatti kaffala baay'ee jabaatti naannoo galitti naannoo itti jabaattu sana wal beeyna galiiwwan qullubbiidhaan bitatu dhabuutu jira hundiin dhabu hundiin qabu hamma danda'ame tokkotti warri naannoo magaalaatti galee jiru baadiyyaan kee akkuma durii sanatti jira jireenyaan jechuukooti malee immoo akka duriitti jira jechuun kan qomoo
duri namni kophee tokkoon bar safarri guutuun bar ittiin haajaa baa'oodha. Kophee tokko ittiidhaan achi jira jedhaan jiru moo achi hin jiru lakki. Wayyaa'ee jireenya qaalee jira miti namni immoo wayyaa jira. Hamma nyaate quufaa jira namni yeroo ammaa kana keessa. Jireenya qaalee jettaa miti raahaatti jira raahaatti. Wallaahi akkas. Maaliif yoo maal yaaddee jiraatti yoo amma dura akka jiru dabarsee jiraatti. Namni yeroo argate arganneera yeroo bareedee jira jechuun dirqama yookaan immoo zulmiidha. Yookaan zulmiidha himuu baachuun yookaan immoo akkatti jiru fooyya'aa jira guyyaarraa fooyya'aa jira jedhanii himuu baachuun zulmiidha ofumaa isaatiif iyyuu. Mormii irratti rarra'u deeggarsa irratti rarra'u inni akkana wayyaa'aa jira akka kana. Isii kana walitti himna qaa kana wayyaa qaba. Durii akka an beekutti akki namni itti arafaa kana kabajuu fi amma akka itti kabajamu adda. Akkuma bareedutti kabajaa jira. Kanaaf gumaata keenya warri magaalaa keessa jiru, warri baadiyyaa bakka irraa dhufne sun, warri magaalaa tolchaa jiru warra baadiyyaadhaa dhufe immoo warri magaalaa dhiifama naa godhaa qaba akka kanatti. Warri magaalaa keessa waa tolchaa jirus warra baadiyyaadhaa dhufe baadiyyaa bakka itti dhuftee jirtu sana dhayitee ilaaluun yookaan ergitee sa'aa kana firoomni illee fufti jiru. Namni wallolillee sa'aatii kana iyyee meeshaa walloltee jirtuun hadhaa abbaa irra gammadu agarra. Namicha si miidhee jiru. Namicha yookaan ilaa waan zulmii gurguddaa gaa farankaa irratti irra waan akkana isiniin jedhaan jiru. Namichuma keessatti wal mammadeessee namni jiru kana qalbii kee keessatti mee rakkataa ta'e gargaari situ irra gammada isarra situ irra raahata. Situ irra aara galfata. Situ irra waan hojjetateef sanatti mataan kan kee gammachuutti argata. Kana hinnaani inshallah yeroo arafaati yeroo uduriyyaati. Waan qabu ofirra qabuun waan qabu walirra qabuun waan qabu maatirra qabuun waan qabu firarraa fagaatirra qabuun hedduu gaariidha kanuma si jaalachiisuudhaaf hin dhufe kunooti furdaadha jettee waa qaban se'in namni gariin uffata keessatti gadi rakkata gariin immoo uffatan taane uffatee kadhataa fakkaatee magaalaa kana keessa deema lakki inni kaan naggaadeedha awwal beeyna warra yoo kana utuu nama wayitii wajjiniin deemu namni wayii makiinaa V8 qabatee jiru kadhattuu tokkooni fixxeettaa jedhee mana keessa sana ijaartee fixxeettaa innaan tinnish nama qarrin jettee bara kadhattuudha pilaas waan ijaaraa jirti hundi akkana jedhaan jiru immoo gariin dhibameetuma irraa mul'atti bara fuula irraa mul'atti bara fuulli maadiyaati yaasee ijoollee fudhattee jara sanaree akkatti hin gargaaru warri godhamee jira isa akkanaa jedhaan jiru isa uffata keessatti gadi rakkate hin jedhe isa caammaa kaa'ate caammaa keessatti gadi rakkate isa mataa mushuxatee bakka cidhaas dhaqu kaarsiis qulqulluudhuma uffatu wanti tusseen harkiftu moo kiisii keessa hin jirretu jira hiriyaan isa akkanaatu yaadate warri magaalaa keessaatiif hin jedhaan isa kana warri baadiyyaa wajjin jiraan nan beekaan qiricha wajjin kadhateeti oolaa wajjin kadhatee waggaatti naa kaffaltee dhiyoo argate fudhate yoo hin arganne dhiis an akkam beekutti akkana bareedduudhuma jira warri gingilchaa dallarraa walirraa fudhatu amma gingilchaa manatti urateeti malee gingilchaa walirraa fudhattutti sunuma jirti jechuudhaaf hin jedhe mooyyee wal gargaaranii kottuu naatumi jedhanii mooyyee wal gargaaranii minaan jechuunis gara wufcootti jijjiirameeti malee wajjin jireenyattiin sun ammallee numa jirti yoo gara fuulduraatti baduu baatteef abaluu koo sun akkamitti jira jechuun wallaahi dhan dhaga'eera bara dheengaddaa kana akkamii jedhee jara wayii gaafannaan jarra akkasii ila gosaan walitti dhufan maaliif walitti dhufan jara nu dhiisiiti nama naan jedhi jira nu dhiisi nu himiti ilaa jara tokko bakka akkanaa jira rabbiin biratti waa tokko hin beeku nam tokkos jiran beeku jarri namaan qabanu ala kanaayis firas magaalaadhaan qabanu akka jira nuti jirani jennaan wallaahi akkam ani isa waa gochuufi barbaade caalaa maal gammadeennaan isa warri baadiyyaa keessa jiru akka kanatti wal hubataa jiru rakkataa fi jireenya jechuudha beeki isa jarri achii waan ittiin arafaa baasanu dhabanu asii dhabee jira jechuudha isuma argatee jiru isan gammachiifne jechuudha akka hin bareedu namatti hin tolu innaati rakkina nama rakkatu yeroo inni bakka jarri sun dhagahan jirretti akkamitti jiranii jedheen gaafadhe egaa abbaan manaa isaanii hin jiran waan jedhan isaan tokko immoo jennaan isaan kun durre marakkatee beekuu mitilleedha akka utuu sila akka kana taate naananii wallahi ani inni san gammadaa jiru ani hin barre abbaan natti maa jiru ani inni gammadaa jiru inni kun akkanatti isaan sana beekuudha akka kanatti isaan sana hubachuudha maal jennaan rakkina isaanii rakkataa jira jechuudha akkanumatti tol'ete akkanumaa fuudha ardiin kunidha akkananuun turteedha akkanumaa fuudha riskiin hammattiin uma jiree jiraanneetuma jiraataa jirraadha akkuma taatittuudha wama jijjiraadha jechuun kanarraa nama gammachiisa
nama waa ati isaa waa gooteerra si isa waa godhe sana gammada imamman kee waan qullubbiidhaan bitatan qabu qullubbii labbita jedhaan jiru barakana garuu walumaan jirra gabaa undabbita silaan jedhu ture barakana wajjumaan gabaa jirra qullubbiin tarii biyya keenya lafa baasuu didee laataan inni naan galle moo kar tokkoon shunkurtiin isa wajjumaan gabaa jirra jara baadiyyaa magaalaa walii wallaallee irraa bara shunkurtiis wajjumaan gabaa jirra ni magaalaas ni baadiyyaas qullubbii wajjumaan gabaa qaarafaa wajjiniin gabaadhaa bira durbooroodhaa kutatamee lafa kaatama kan arafaa kophaatti qophaa'ee shunkurtiin hidhamee aara jalatti fannifama sanaagaa wajjiniin sanaagaa soogiddaati wajjiniin iyyee fannoo ta'a sanaagaan kan soddaa jira sanaagaan soddaa gaafa soddaan dhufe namni ollaa dhaqe soogidan ergifatu na horiidha maal jennu jira soddaan sodaadha soddaan hin kabajama waan ta'eef soddaan mana kaa'amee soogiddee kadhaan naqu kanaaf sanaagaan soddaa achi buufamee abadan hin nyaatamu gaafa soddaan dhufe achirraa caba sanaagaan kana jechuun kabajaa baadiyyaan soddaadhaaf qabunumaa agarsiisa kabajaa soddoomni qabunumaa agarsiisa inni akkana haasaan keenya waan dannuudhaan wal qabatee dhufaa deemaa jira almuhim akkin jechuu barbaadu gabaas hojjumaan jirra jara magaalaati hojjiniinis ammoo akkuma jiran nuti jiranii ham namni gaafa rakkate malee barbalinatti achi yaadu bar akkitti jiraadhe akki biraas jiraachuun jira jechuu jarisaa yaadanu ammasitti garuu wal jinnaabachuun wal gargaaruun wal bira dhaabbatanii indaaqollee walii bituun suni ijoollee biyya alaa jirtan ijoollee biyya keessaa jirtan warri magaalaa jirtan isuma magaalaa jiruuf immoo isuma magaalaa jiru obboleessuma keessa magaalaa wajjin jirtu akkanitti jiru inni matu namni keenya irra caalaa walitti himatu ormatti himata malee walitti himatu ormatti himata hin barre aadaa akkanaan qabu kanaaf haalli wal gargaarsaa suni inni biyya faranjii keessaa irraanfataa deemaa jira maaliif jennan faranjii waliin gargaartu hunduuti malee abadan asitti warra urukutti malee achitti namni jaraa yoo inni aga buutaa hin gargaartu inni jireenya isaa jiraateera jetti haalli sun akka inni nutti hin dabarre yaasa biyya faranjii jirtu ilaamee uduyyaan hamma danda'ame tokko warra biyya keessaatii hojii walitti dhaa jiraatu walitti gargaarsi sun ammallee numa jira walii yaaduun sun ammallee numa jira badee hin banne nurratti hin badu akka inni hin banne immoo ijoollee keenya irratti tiksannaa jechuudha maafan mana siinii jedhee salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh